Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ashama akkam jirtu maatii amantaa Ortodoksii hordoftaniif biyya alaaf biyya keessa kan jirtan karaa Aroo TVtiin sagantaa keenya kan hordoftan marti keessan nagaa jirtu akkam jirtu nagaan nu bira jiru simbiraallee akka inni jiraatu abdii guddaatan qaba. Hordoftoota Aroo TV biyya keessas biyya alaas kan jirtan egaa akkuma beekame qophiiwwan garaagaraa karaa Aroo TV akkuma isiniif darbaa ture har'as marii qabannee gara keessan dhufneeti jirra. Marii karaa amantaa keenyaatiin wal ilaallatu amantaa keenyaaf namoonni ilaalcha akkamii qabu dhugummaan amantaa keenya keessa jiru immoo isa kamii akkasuma namoonni baay'een dogoggoruudhaan oolmaa isaanii keessatti bakkeewwan garaagaraatti maal gochaa oolu kan jedhu ajandaa marii muraasa irratti wal wajjin mari'annaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Kun Aroo TVdha. Aroo TV yoo maatiin taane ta'e subscribe gochuun akka maatii taatan gammanumaan affeerraa keenya isiniif dhiyeessuuti barbaanna. Qophiin keenya ammarraa kaasee itti fufaa jechuudha. Tolee baleessa keenya ulfaadhu galatoomi. Egaan Aroo TV akkuma baleessi keenya jechaa ture namoonni subscribe goone maatiin taane maatii ta'an isiniin jechuu barbaanna. Viidiyoo kana immoo yoo isinitti tolee like share gochuudhaan akkasumas comment gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Har'a guyyaa irraa baleessi keenya faarfataa miliyoon amantee oliin maree taasisna. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Kun Aroo TVdha. Tolee baleessa keenya guyyaa har'a dhimma waliin mari'annu dhimma amantaa wajjin wal qabatudha. Dhimmi amantaa wajjin wal qabatu kun immoo egaan kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee amantaa Ortodoksii wal qabatu. Manni amantaa Ortodoksiidha seera mataa isheetii kan qabdudha. Seera mataa isheetiin immoo yommuu gaggeeffamtu immoo isa keessatti dogmaa qannoonaa tufiitii wanti jettu ni qabdi jechuudha. Ayyaanota gurguddaa manni amantaa Ortodoksii tawaahidoo kabajju ni jiraatu jechuudha. Dhimmooti nuuni irratti haasofnu keessaa isa tokkodha. Ayyaanota gurguddoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sagalan keessaati manni amantaa Ortodoksii tawaahidoo kan isheen kabajju isa tokko ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan kabajju kana amantaan biraa nu waliinidha kan isaan kabajan. Maaliifidha ilaalchi isaan qaban amantaa Ortodoksiidhaa fi ilaalcha biraa ilaalcha fokkisaa ilaalcha manni amantaa keenya ittiin kuffisuudha kan isaan qaban. Mee akkamitti ilaalta? Ilaalcha kana akkamitti ilaalta? Yaada maaliitti ilaalta? Meessi dursaa kana irratti haasofne daawwattoota keenyas nu hordofaa jiru wanta ta'eef. Tolee buleessa koo galatoomii. Egaa akkuma buleessa keenya dubbatee qophii kanaan dura kutaa tokkoffaa darbe irratti ayyaanota manni amantaa keenya Ortodoksii kabajju amantooleen garaagaraa akka nu waliin kabajan garuu amantaa keenyaaf akka ilaalcha sirriin qabaannedha. Yeroo baay'ee kan nuti beeknu gochi isaan raawwatanis isa kanadha. Dhugumatti amantaa keenyaaf ilaalcha gaariin qabanii amantaan Ortodoksii yeroo hundumaa yoo beekta ta'e ayyaanota baay'ee kabaja. Ayyaanota gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin alattiyyuu ayyaanota guyyaa qulqulloonni itti wareegaman, guyyaa qulqulloonni itti dhalatan, guyyaatti taabonni isaanii mana qulqullummaatti seen ayyaanota baay'ee kabaji jechuudha manni amantaa keenya. Guyyoonni tokko hanga 30 mataa isaayyuu ayyaanota mataa isaanii qabu jechuudha. Guyyaa tokko hanga 30 keessa ayyaanota guutuutu jira. Sana ilaallatee ayyaanota addatti kan gooftaa Yesuus Kiristoos jennee kabajnu immoo ayyaanonni 9 ni jiraatu. Sanaati irratti yeroo baay'ee wantoonni dubbataman manni amantaa Ortodoksii Yesuus Kiristoosiitiin hin beektu, Yesuus Kiristoosiitiin hin lallabdu, waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa hin baatu jedhu. Garuu bu'uurumarraa kaasne yoo ilaalle mana amantaa keenya bu'uura kan nu ta'e mana amantaa keenya Ortodoksii kan nu bu'uuresse yoo ilaalle gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Yoo gooftaa Yesuus Kiristoos hin bu'uuressine warreen isa duubarra dhufan qulqulloonni haati isaas yoo ta'e ergamoonnis yoo ta'e hin jirani jechuudha. Inni waan jiraateef isaaniin karaa isaanii arganne isatu isaaniin nuuf kenne inni mana amantaa keenya bu'uuradha jechuudha. Hundeedha jechuudha. Yoo inni hin jiraanne mana amantaa keenya hin jirtu jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos mana keenya keessatti hin kabajama, hin lallabama, waa'een isaa sirriitti hin dubbatama jechuudha. Namoonni baay'een dhugaan kun isaaniif hin galle. Otoo dhugaan kun isaaniif hin galiin Yesuus Kiristoos mana amantaa Ortodoksii keessatti hin lallabamu waan ta'eef jedhanii amantaa kana gananii amantaa kana gadhiisanii kan baaniiran baay'isanii jiru. Garuu amantaan keenya amantaan Ortodoksii gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin sirriitti ni kabajji. Yoo
mana amantaa keenya ortodoksii ka'umsuma isaarraa yoo kaasne ilaalle sirna qulqulleessaa irratti maqaa abbaa jedhamee kan jalqabamu achirratti abbaan waaqayyoodha, ilmis waaqayyoodha, hafuurri qulqulluus waaqayyoodha. Sana gidduutti Yesuus Kiristoos ni lallabama. Sana keessa sana boodattis Yesuus Kiristoos sirna qulqulleessaa keessatti jalqabaa kaasee hanga xumuraatti lallabama. Namni sirna qulqulleessaa seeraan hordofe jechuudha. Wangeellis lallabamus waa'ee Yesuus Kiristoos. Waa'ee Yesuus Kiristoos seeraan dhugaa baanaa jechuudha nuti. Kanaaf dhugummaan jiru kanadha. Egaa gara dubbii keessa jalqabaatti yoo deebnu ayyaanni dhalachuu ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos raajonni kan isaan abdiidhaan eegaa turan, kan isaan raajaa turan waa'ee isaa dhalatee kan inni addunyaa kanatti mul'isedha jechuudha. Egaa Waaqayyo jalqabuma Addaamiif yeroo waadaa galetti guyyaa 5 walakkaatti dhaladheen dhala keerra dhaladheen si fayyisa jedhee waadaa galee. Waadaa galee sanarrattis dhuguma waadaa isaa raawwachuuf kan duubatti hin jenne. Egaa yoo amantoolee gara biraa ilaalte waadaamti kunillee macaafa isaaniirra hin jiru. Macaafa isaan qabatanii jiranirra hin jiru, barreeffamee hin jiru jechuudha. Waadaan kun kan seename macaafa kufaaleedha. Macaafa kufaalee immoo isaan kitaaba qabatanii deeman keessa hin jiru. Kitaaba 81 irra malee. Kanaaf waadaa magalame kanallee hin beekan. Yesuus Kiristoos maaliif akka dhalate, maaliif akka dhufe illee hin beekan. Garuu Yesuus Kiristoositiin Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus Kiristoositiin fudhu. Yesuus Kiristoos ifa keenya, Yesuus Kiristoos jireenya keenya kan nuuf jedhee waa'ee Yesuus Kiristoos kun nutti lallabu yoo jiraate, yoo agarte isaanidha jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin otoo isaan nuuf hin kennin, Yesuus Kiristoosiin gooftaadha otoo isaan hin jedhin, Yesuus Kiristoos jireenya otoo isaan hin jedhin, nuti jireenya akka inni ta'e, gooftaa akka inni ta'e barree fudhannee jirra jechuudha. Kanaafi Yesuus Kiristoos abbaatu gara biyya lafaa kanaatti isa erge. Akka inni dubroo Maariyaamiirraa dhalate anaaf isiniif jedhe bakka addunyaa kanarra namoota jirruuf gidiraa argee akka nu fayyisuuf gara lafaa kanaatti ergame jechuudha. Egaa akkuma raajichi Isaayyaas raajii isaa keessatti dubbate kitaaba raajicha Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti durbi durbummaadhaan ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaasti jedhee akkuma dubbate dhuguma raajiin sun raawwatamuuf inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookaan Waaqayyo Addaamiif waadaa gale sunis akka raawwatuuf jecha dhufee dubaroo Maariyaamiirraa nama ta'eera jechuudha. Dhufee nama ta'eera jechuudha. Dhaloota isaa kan nuti kabajnu lafaa kaanee toon taane Yesuus Kiristoos nama ta'ee foon keenya uffate daa'ima ta'ee dubroo Maariyaamiirraa guyyaan itti dhalatedha jechuudha. Kanaaf guyyaa kana ni kabajna, kanaaf guyyaa kana ni qulqulleessina nuti. Isa kanas immoo raajiin dubbatame sun, waadaan galame sun, raajiin karaa raajicha Isaayyaas raajame sun akka inni raawwatuuf tsoomaa fi sagadaatiin guyyattii kana eegaa turan jechuudha. Guyyittii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara lafa kanaatti dhalatu. Tsoomni nuti amma keessa jirru kuni tsooma raajotaati. Raajonni tsoomaniiti kan isaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa argan jechuudha. Kanaafi tsoomni kunillee tsooma raajotaa jennee kan nuti ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos dursine tsoomni kun tsooma raajotaa jennee kanaaf kabajna jechuudha. Egaa akkuma ati beektu, akkuma arginu yeroo baay'ee tsooma kana yeroo nuti tsoomnu baay'een isaanii nu faana tsoomanii garuu kan tsooma dura keenya hiikkatu kan ayyaana kana kabaju yoo agartee ta'e egaa isa dhagaa amma ilaalchi namoonni amantooti garaagaraa qaban kun taatee amma dubbatte keessatti amantaan garaagara maaliif kabaju nu waliin hin soomanoo sagadanoo ortodoksiidhaan immoo Yesuusin hin beeku jedhanii dubbatanii jiru. Mee maalumaaf maaliif nu duukaa kabaju reesti? Egaa isa kana anaafuu gaaffiidha. Anumaafuu deebisee gaaffiidha. Maaliif akka kun ta'u? Egaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin hin lallabdanii isin gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin hin beektanii nuun jedhu. Nuyi garuu gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin daa'imni dhiira yoo ta'e guyyaa 40tti shamara yoo ta'e immoo guyyaa 80tti mucummaa Sillaasee ni fudhanna. Mucummaa Sillaasee gaafa fudhannu nuti gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin fudhanneera jechuudha. Maaliif abbaan ilma keessa jira, ilmis abbaa keessa waan jiruuf jechuudha. Kanaafi mucummaa Sillaasee yeroo sana fudhanne. Kuni wallaalummaa isaaniiti. Yesuus Kiristoosiitiin hin beekan, Yesuus Kiristoosiitiin hin lallaban kan isaan jedhan jechuudha. Kanaafi Yesuus Kiristoosiitiin nu faana kabajju taanaan, nu faana lallabdu taanaan, ayyaana kanas nu faana kabajju taanaan kottaan waliin kabaja. Maafi akkas taanaan tsooma kanas nu faana tsoomuu qabu jechuudha. Yaa isa dhagaam. Maaliif amantaan Pirotestaantii kan citee beedha ortodoksii irraa Yesuusin hin lallaban hin beekan jedhanii kan nurraa adda ba'an. Garuu immoo amantaa ortodoksii keessatti ayyaanota gurguddaa jedhamanii manni amantaa ortodoksii kabaju keessa ayyaana dhalachuun isa tokkodha. Kana qofa miti ayyaana du'aa ka'ullee manni amantaa ortodoksiidha kan kabajudha.
utu isaan illee nu duukaa kabaju jechuudha. Amma guyyaati du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos soomni Faasikaa guddaadha. Gaafa galuuf gaafa xumuramu kan beeku Ortodoksii qofadha. Guyyaa isaa jechuudha. Kanallee hin beekan. Amma guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin 29 fi 28dha kan nuun kabajnu jechuudha. Kana kan beeku mana amantaa Ortodoksii qofadha. Baranan kabajamu yoo jenne achi bunne inni isaa hin darbu jechuudha. Yaaddeettam ilaalcha isaan qabanii amantaa kanaa fi tuffii ilaalcha isaan qaban amantaa kanaa fi xiqqeenya garuu immoo nu duukaadha kan isaan kabajanii. Baay'ee wanta gaafii namatti ta'u amma irraatti illee gaafii guddaa natti ta'eeti jira naaf illee. Inni kuni beekamaadha. Durarraa kaasee beekamaadha. Wantoonni ta'an beekamaadha. Kaleessa dheengaddarra wanta jiru amma fooyya'aa dhufeera. Yeroon siin jedhu mana amantaa Ortodoksii keessa kan jiran baay'een isaanii amma gara alaatti bahaa jiru. Aluma jenna silasii kan manni gooftaan Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin bu'uuressu yoo jiraate mana amantaa Ortodoksiiti. Isa kan eenyuuf ifaadha. Garuu har'a wallaalummaatiin baay'een isaanii waa baay'ee naasuu mana amantaa kana xiqqeessuuf mana amantaa kana ilaalcha garaa garaatiin namoonni akka isaan keessaa ba'an taasisuudhaaf waa baay'eetti irratti hojjetama halkaniif guyyaa jechuudha. Isa kana kaleessa dheengaddaa wantoonni mana amantaa Ortodoksii keessa turan baay'ee isaanii jiru. Har'a garuu gara alaatti ba'anii jiru. Yeroo isin jedhu duraan daaqonii qeesii kan jedhu mana amantaa Ortodoksii keessa qofa jira ture. Daaqoniif qeesii lubni maqaan lubaa kan kennamu kennaan lubummaa kan kennamu kennaan daaqonii kan kennamu mana amantaa Ortodoksii keessatti qofa jechuudha. Isa sanas manni amantaa Ortodoksiis lafaa ka'ee fuudhee daaqonii jedhee qeesii jedheetiin kennaa kana namaa kennee ton taane gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni duukaa boota isaaf kenne sanarraa fudhachuuni. Yoo hojii ergamoota irratti yookaan hojii duukaa boota irratti akkuma barreeffame Isxifaanosiif aangoo duqunnaa kenneera. Aangoo duqunnaa kennee gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni isa duukaa sirna qulqulleessa gaggeessuu taasiseera. Luba Phexrosiitiin yookaan duukaa bu'aa Phexrosiitiin ati kattaadha asirrattis mana qulqullummaa kun ijaareedha akkuma waadaa galee fi akka inni deemee maqaa abbaa ilma afuura qulqulluu jedhee barsiisuuf cuubuuf duukaa boota warreen kaan faan ajjeeraa jechuudha. Kanaaf lubummaanis kan inni kenname gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin duqunnaanis kan inni kenname gooftaa Yesuus Kiristoosiin malee lafaa kaane nuti abaluun daaqoniidha abaluun lubaadhaan jenne. Yoo isa kana agarteetta ta'ee kaleessa dheengaddaa waa'ee maqaa lubummaa waa'ee maqaa duqunnaa kan hin jirre amma mana amantaa Pirotestaantii keessatti babal'ateera. Bakkeewwan garaagaraatti abaluun daaqoniidha abaluun lubaadha jedhameetiin aankiin kun yeroo kennamu ni agarraa jechuudha. Garuu kaleessa dheengaddan turre eessaa dhufe? Kaleessa dheengadda maaf hin kennamne kun? Kaleessa dheengadda aangoo lubummaa kun maaf hin kennamne? Kaleessa dheengadda aangoo duqunnaa kun maaf hin kennamne? Maaliif koppii gochummaa barbaachise? Dhugumaa amantaa sirriidha taanaan amantaa dhugaadha taanaan amantaa guutuudha taanaan ikkoo wanta kaleessa ture irratti hin dabalamu wanta kaleessa ture sanarraa hin hir'atu. Garuu yoo agarteetti ta'e bulee wanti dabalamaa deemu ani amma sodaan kun guddaan sirna qulqulleessaa yoo akka nurraa fuudhanii jalqabne. Ilaalcha kee keessatti wanta damma dubbatte keessatti ergamootaadhaan wanta wal qabatu Phaawulos faadhaan wal qabatu wanta lubummaadhaan wal qabatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni kenne warra dhiiraaf qofadha. Maaliif sanyii warra dhiiraa ta'an qofaafidha. Amma garuu amantaa kana keessatti wanti jiru eenyuuf kennamaa jira? Shamarraniif kennamaati jira. Daaqonii sabboontuu, daaqoon boontuu, daaqonii eenyu jedhame luba eenyu jedhameedha kan inni laatamaa jiru jechuudha. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos namni baay'ee waaqatti dhiyaachaa ture gaafa inni Kiristoos biyya lafaarra ture eenyu ture? Magdalaawit Maariyaamidhani. Magdalaawit Maariyaamii hin fudhanne lubummaa iyyuu duqunnaas hin arganne kan isheen ittiin tajaajilaa turte callistee madha jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii bu'uura waan hundumaati. Biyya kana keessatti yookaan amantaalee amma hundaa'anii amantaalee amma baay'atanii jiranii fi bu'uuradha. Kiristoosiin jalqabatti lallabdee akka isaan lallaban kan gochaa jirtu mana amantaa Ortodoksii tawaahidoo qofadha jechuudha. Namni kam lallabee hin beeku jechuudha. Duratti waggoota 300 duratti jaarraa meeqaffaa keessa jaarraa 4ffaa keessa jalqabde Kiristoosiin kan lallabaa turte Kiristoosiin kan barsiisaa turte jechuudha. Yeroo sanaa kaasee Ariyoos fa'aa Kiristoosiin hin beeknu jechaa turan namoonni Kiristoosiin ganan baay'een isaanii jiru. Isaan irraa adda baatee garuu Kiristoosiin lallabdee daandii dhugaa qabattee asiin geesseetii jirti jechuudha. Namoonni garuu wanta baay'eeti haasa'u. Ergaa Kiristoosiin hin beektu manni amantaa Ortodoksii jedhaniiti maaliif nu duukaa kabajuu hin qabanii? Qophaa isaaniitti ba'anii maal gochuu qabu?
kabajuutu irra jiraata. Dubartiin amma daakuni gara tajaajilaatti seette kan amma qulqulluun Phaawulosis ergaa isaa keessatti dubbateera. Yoo dubbisne tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:11 irratti dubartiin abboomamuun hundumaan gab jettee haa jiraattudha. Abboomamuun hundumaa gab jettee haa jiraattu waldaa kiristaanaa keessatti, mana kiristaanaa keessatti jechuudha. Tole egaa walitti deebinee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya. Mee viidiyoo tokko wajjin ilaalle deebina. Fayyeen waan inni jedhu wal wajjin ilaalle deebina jechuudha. Fayyee maal jetta laa? Fayyee akkamati? Nagumaayi. Gaafii wayiinsi gaafadhe dheetanan ture. Yesus Kiristoos siif maalidha? Maaramiin siif maalidha? Muhammed siif maalidha? Yesus Kiristoos naaf fayyisaa lubbuu kooti. Ishee Maariyaamiin obboleettii kooti. tole. Muhammadis obboleessa kooti. Okay. Waaqayyo baay'ee isaa si eebbisu dhugaa barumsa guddaa nuu kennite namoonni baay'een Kan nama ajaa'ibudha. Viidiyoo kana dhugaa karaalee miidiyaa tiktaakiidhaan gaafa darbu na ajaa'ibeera. Viidiyoo kana baay'eetiin argee ture. Maaramiin obboleettii kodhe. Mee akkamitti yaaddestee mee ati akkamitti ibsita? Natti ulfaatan akkas jechuun maaliif Maaramiin obboleettii koodha gaafa jedhamu in ulfaata. Afaan jecha namaarraa afaan cubbamaa tokkorraa afaan yakkamaa tokkorraa nama cubboo hojjechaa oolu nama yakka hojjechaa oolu nama waaqayyoon gaddisiisaa oolu tokkorraati gaafa waan akkasii dhageessu baay'ee kan nama saalfachiisudha. Mee akkamitti ilaaltate? Egaa Maaramiin obboleettii koodha kan inni jedheefi isuma kan foonii too yaanneeyyuu hanna fi yaaqemi kan isaan dhala godhatan Maaramiin qofaadha argasi. Isa kana raajii Maaramiirraa dubbisuutii dandeenya argachuu dandeenya. Sanaan isaanumtuu ilma dhiiraan qabani. Hannaa fi yaaqimtu jechuudha. Jalqabuma isaarraa yoo kaasin ilaalle bu'uurumarraa jechuudha. Maaliif kallattii lamaan laalaa deemuuti qabna. Namichi kun kan foonii jedha alaatti yoo jedhannes dhuguma bara sana tureera yoo inni soba jiru mucaan kun. Kakwaaraa keessa immoo kallattii kamiin isti ammee ilaali ati kan ishee filate uumaa samii kanaa fi lafa kanaati. Isa hundumaa uume isheerraa dhalate. Isheerraa dhalate ishee filate. Isheenii obboleettii ergamootaati malee obboleettii dhala Addaam warra anaaf isin foon uffattee jiru kana faana tokko ta'uu hin dandeessu. Uumamootaati olitti, uumamtoota hundumaati olitti. Uumaati immoo gadittidha kennaan isheen qabdu. Kanaaf kallattii kamiin deemee obboleessa ishee ta'uu hin danda'u. Kabaja Maariyaamii salphisuuf har'a baay'ee isaanii ka'anii jiru. Waa baay'ee dubbatu, waa baay'ee jiru. Garuu akkuma raajichi isaa jedhe warri har'asi tuffatanii warri har'asi jibban kun boodarra dhufanii miilla keetti kufanii kophee keetti kufanii ni sagadu nuuf dhiisiin jedhu. Jedhee raajichi isaa raajii isaa 64tti dubbateera. Har'a baay'een isaanii haadha keenya qulqulleettii yeroo Maariyaamiitiin salphisu. Kuni kallattii maloon dubbadde yeroo baay'ee kan inni irraa maddu karaa warra Pirotestaantiiti. Warra amantaa Pirotestaantii hordofu. Maaliif haadha gooftaa akkasitti salphiste yeroo ta'ettu lakki ani haadha gooftaa nan kabajaa siin jedhu. Mee'ati dhuguma kabaju taanaan isheef bakka kennuudha. Isheef bakka kennuudha. Akka haadha gooftaatti ishee yaaduudha. Isheeni Yesus Kiristoos isa isaan jedhan sana. Yesus Kiristoos isa nu fayyisa sana nu deesseetti. Isa anaaf isaaniin dhufee fayyisa. Amma warra amantaa Pirotestaantii hordofan kanaaniyyuu Yesus Kiristoos dhufee isaan fayyise mitire. Yesus Kiristoos sana akka inni foon namaa dhuffatee dhufee dhalatee lafa kanarratti gidiraa argee du'a keessaa ka'ee nu fayyisu kan taasise kan ishee irraa dhalate isheedha. Otoo isheen hin jiraanne eenyu irraa dhalatu. Ishee adda godhee filatee ishee irraa dhalate. Akkamitti namni cubbamaan kun haadha gooftaa isheetiin wal madaaluu danda'a. Ishee faana akkamitti obboleettii isaa ta'uu dandeessi.
anaaf isiniif obboleetti ta'uu hin dandeessu haati keenya qulqulleetti nu baroo Maariyaam. Kanuma Haadha keenya malee. Ilaalchi isaan Pirootestaantiin amantaa Ortodoksiidhaaf qabanii fi keessumatti haadha waaqayyoodhaaf qabanii baay'ee kan nama jibbisiisu, baay'ee kan nama saalfachiisu. Even namni kamiyyuu haadha isaan kabaja. Haadhuma ishee madeessee fooniin baatteyyuu hin kabaja. Haadha waaqayyoo ishee garaatti baattee laboobee ibiddaa garaatti baattee miti jechuudha. Kun immoo haadha waaqayyoodha. Haadha waaqayyoo jechuun laboobee ibiddaa kan namni kan baachuu hin dandeenye, lafti kan baachuu kan hin dandeenye, wanti kan harkaan qabu kan hin dandeenye Kiristoosiin harkatti garaa isheetti baattee harma ishee hoosistee kan deessee kan guddisteedha. Sababa eenyuuf jecha sababa keenyaaf jecha jechuudha. Inni nama akka inni fayyuuf jecha gidiraa kana hundumaa rakkina kana hundumaa argite jechuudha. Garuu har'a obboleettii kodha. Kiristoosiin naaf deesseetti Yesuusiin naaf deesseetti garuu obboleettii kodha jedhu. No, obboleettii keenya osoo hin taane haadha keenya, haadha hundumaadha, haadha saba hundumaa jenneetti waamna. Maaliif haadha waaqayyoo jedhamteetti malee Kiristoos ikkoo haadha koo jedhe malee obboleettii koo hin jenne. Kiristoos mataa isaa iyyuu haadha koo jedhe. Gaafa fannoorra oole sana Yohaannisiin maal jedheen? Haadha koo Yohaannis ilaa haadha kee haadha koo. Kanaaf iyyuu haadha koo jedheeti waame Kiristoos iyyuu. Garuu maal jenneeti waama irraa obboleettii koo akkamitti? Namni foonii tokko cubboo hojjechaa oole, yakka hojjechaa oole, badii hojjechaa oole, waan hin taane hojjechaa oole maaramiidhaan akkamitti of qixxeessa? Qulqulleetti maaramiidhaan. Isheen ikkoo waan hundumaan filatamte, isheen waan hundumaan ikkoo kabajamteetti. Abaarsi yeroo Sodoomiif Gaamoraatti dhufe ikkoo ishee ikkoo hin arganne. Durbee maaramii qulqullooftuudha isheen. Waan hundumaarra adda kan baate, waan hundumaarra adda kan taateedha jechuudha. Kanaaf haadha waaqayyoodhaan of qixxeessuu hin dandeenyu. Nama haadha waaqayyoodhaan of qixxeessuu hin danda'u jechuudha. Kiristoosuu ishee kabajee ulfina laateeraaf jechuudha wanta ta'eef jechuudha. Egaa asirratti ragaa kan nuuf ta'u tokko haati gooftaa akka isheen kabaja qabdu, akka isheen ulfina qabdu kan ragaa nuuf ta'u tokko. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 39 kaasnee ilaalle haati keenya dubaroo Maariyaamiin ergamaan qulqulluu Gabriel gammachuu misraachuu isheetti himeen booda gara mana fira ishee kan taate gara adaadaashii Elsaabeet deemte. Gara Elsaabeet yeroo deemte Elsaabeet nagaa gaafattu ulfi garaa keessan burraaqe. Ilaali gaati. Dubaroo Maariyaamiin deemtee gaafa Elsaabeet nagaa gaafattu ulfi garaa keessan burraaqe. Hin utaale jedha. Maaliif kun? Maal waan taateef isheen? Isti mee inni obboleettii kodha jedhu kun, inni obboleettii kodha jedhu kun deemee nama ulfa garaatti baatuun deemee nagaa gaafatu mee ulfi garaa keessaa utaaluutiin ilaallaka. Obboleettii Maaramiidha onni. Kanaaf qixanuuf maalurra of haa keenyu. Nuyi dubaroo Maaramiin akka isheen nu caaltu bakka amanne maa fudhannu. Dubaroo Maaramiin filatamte. Ergamaa qulqulluu Gabrieliitu abbaa biraa ergame ishee bira dhufe misraachotti. Ati ilma ni deessaa. Maqaa isaas Yesuus jettee ni moggaasta. Innis qoricha addunyaa kanaa ta'eeti isheetti himeera jechuudha. Kun akkamitti naaf ta'a jennaan hafuurri qulqulluu sirra bulaa. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha kan filamtedha jedhee isheef dhugaa baheera jechuudha. Akkuma ati jette immoo haadha koo jedhee ishee waameera gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo lafa kanarra deddeebi'aa turetti. Ilma ishee ta'ee haadha koo jedhee ishee waamaa ture. Harma ishee yoodhe. Haadha isheen isaaf. Haadha Yesuus Kiristoos nuti haadha keenya jenneen fudhannu taanan isa akkam amantiin keenya. Isa akkam Yesuus Kiristoositti ni amanna jenna nuyi. Jecha isaa dhaga'uun irra jiraata. Haadha koo jedheera'u. Inniyyuu haadha koo jedhe. Sanarraa kan hafe immoo fannoorra taa'ee akkuma ati jette Yohaannisiin ela haadha kee. Dubaroo Maariyaamiitiin immoo ela kunee ilma kee ela kunee mucaa kee jedheetiin kenneeraaf jechuudha. Yohaannisiif isheen kennamte sun har'a naaf isiniifis nuuf kennamte jirti. Nuufis haadhadha jechuudha. Kanaaf haadha keenya jennee fudhachuu qabna. Haadha ifaadha waan taateef isheen karaa ishee qoricha addunyaa kanaatu nuu dhufe waan ta'eef jechuudha. Haadha keenya malee isheen tasa obboleettii keenya ta'uu hin dandeessu. Kabaja isheef maluuf tasarraa hir'isuu hin dandeenyu. Dubaroo Maariyaamiin dhugumatti haadha gooftaadha. Dubaroo Maariyaamiin
dhugumattis immoo har'a akka namoonni baay'een haasa'an miti. Araarsituu keenya nuuf dubaroo Maaramiin nuuf kadhatti. Ilma isheetiin nuuf kadhachuu dandeessi. Inni kaanii biyyuma lafaa keessatti jireenyuma foon keenyaa keessatti otoo ilaalleeyyuu nuyi haadha keenya irraa waan tokko gaafatan hin dhabnu. Nama rakkateef fakkeenyaaf deemnee haadha koo kunee abaluun kana rakkatee gara mana kee dhufe kana gargaari jennee itoo gaafanne haati keenya hin taasisti. Haati keenyis otoo nu waa nu gaafatte nuyi haadha keenyatti garaan jabaannu gochuufii dandeenya waan ta'eef jechuudha. Haadha keenya faana hariiroo guddaa hariiroo cimaa qabna waan ta'eef haadha keenyatti wanta garaa jabaannu hin qabnu. Kanaaf ilma ishee irraa kadhattee isheen dhageessifachuu dandeessi. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee ilaalle Qaanaa Galiilaa mana Dookimaasitti taatee ta'e sana jechuudha. Taatee ta'e sana yoo ilaallu dubbii araarsummaaf keessaa qabas. Haati keenya dubaroo Maaramiin bakka sanatti wayiniin Dookimaas jalaa yeroo dhumetti Dookimaas dhiphuu Dookimaas ilaalte. Dhiphuu Dookimaas agarte. Haadha dhiphuu tokko keenyan agarte dubaroo Maaramiin. Dhiphuu Dookimaas agarte. Dookimaas kana rakkadhe kanan dhabe wayiniin kun jalaa dhumeera jedhee itti himanne. Dhiphuu Dookimaas ofii ishee agarte wayiniin isaanii jalaa dhumeera itti himte jechuudha. Yeroo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dubartii nana anis irraa maalan qaba ammallee yeroon kun geenye jechitti kana garantaan itti hikkatanii namoonni hubatan jiru. Gaafa kanatti fiddu yeroo dheeraa nu gaafachuu danda'a. Haala yeroo keenya wajjin deemuudhaaf kanatti gaafa geessinu wanta baay'ee hiikaa baay'eetti kennanii namoonni haasa'an jiru. Tuffiidha haadha waaqayyoo salphisee kan jedhan inumatti iyyuu immoo macaafa 66 irratti yoo argite haadho jedheetii jira malee dubartii jedheen jiru. Yoo ilaalte Samaaniyaaduu kitaaba mana amantaa Ortodoksii irraati anchiseeti jedheetii dubbata malee salphina miti ulfinadha kabajadha. Inni ibsee lammata immoo sirraa maalan qaba jechuumti isaayyuu immoo hiikaamtu sirraa maalan qabaani hin hubatamneef isaaniif jechuudha. Ansiif gochuun dadhabu siif raawwachuun dadhabuudha. Kanaaf haala yeroo keenya wajjin wal qabachiisnee yoo deemnu sagantaa hedduu qabna. Asirratti kan ragaa nuuf ta'u tokko waa dubbadheen bira darbuun barbaada. Dubartiin ana jechuunsaa salphina akka hin taane akka isaan naaf hubatan barbaada. Gooftaa Yesuus Kiristoos dubartiin tokko yeroo dhukkubsattee turteetti gara isaa geessanii. Ishee yeroo fayyisettis Wangeela Maatewos boqonnaa 15:28 irratti akkas jedhe. Dubartii nana amantiin kee guddaadha. Laaliga amantiin kee dubartii nana jechi dubartii nana jedhu salphina akka hin taane hubachiisuun barbaadan namoonni viidiyoo kana ilaalan akka sanaaf hubatan barbaada. Dubartii nana amantiin kee guddaadha. Akkuma ati barbaadde siifaa ta'u jedheeti dubartii kana akka isheen fayyitu taasiseera jechuudha. Gooftaa Kiristoos yeroo raajii raawwachaa ture lafa kana deddeebi'e jechuudha. Kanaaf haadha gooftaa inni iyyuu ishee jaallate inni iyyuu ishee kabaje inni iyyuu haadha koo jedhee ishee kabaje waan ta'eef anaaf qixa kamiin kallattii kamiin obboleettii koonaaf ta'uu hin dandeessu. Haadha kooti malee jechuudha. Unuun qixxaachuu hin dandeessu. Uumamtootaatii olitti uumaatii gadittidha jechuudha kennaan ishee. Kanaaf warreen amantaa Pirootestaantii hordofan kallattii garaagaraatiin haadha keenya irrattis yeroo isaan salphisuuf deeman ni ilaalla. Mana amantaa keenya yeroo isaan salphisuuf deeman ni ilaalla. Egaa mana amantaa keenya Ortodoksii kabaja qabdi, seera qabdi, sirna qabdi, kan namaatti dabarteen buutu. Yeroo hundumaa immoo hojiin ishee Yesuus Kiristoosiitiin lallabuudha. Mootummaa Waaqayyoo lallabuudha. Namoonni akka isaan gaabbii galan, akka isaan mootummaa Waaqayyoo of qopheessan taasisuudha. Gaheen ishee hojiin ishee irraa eegamu inni isheen har'a gochaa jirtus mana amantaa keenya kanadha. Garuu namoonni baay'een amantiin kun dhugaa waan taateef dhiibbaa garaagaraa irraatiin ga'u. Amantiin kun kallattii garaagaraatiin hiikoo garaagaraatti laatanii amantaan kun akka qomoo kan tokko ta'etti saba kan tokko ta'etti faa ilaalcha garaagaraa godhanii amantaan kun warra saba akkasiiti warra qomoo akkasiiti warri qomoo akkasii maaliif amantaa kan hordofu dippilii keessa galee ibsuuf
Yaa galatoomii ulfaadhoo waan baay'ee kaasneetti jirra dhimma kanarratti mee gara sagantaa keenya biraatti dabaruuti viidiyoo wajjin wal qabatu dhimma amantaa kana wajjin wal qabatu baay'ee kan nama saalfachiisu yeroo baay'ee waaqeffannaa isaanii keessatti wanta fokkisaa wanta jibbisiisaa yommuu isaan hojjetan ni jiraatu jechuudha. Mee viidiyoo tokko ilaalleeti isarratti dhimma sanarratti waliin ilaalla. Waaqeffannaan mana amantaa sana keessatti akkasitti gaggeeffama. Waaqeffannaan Yesuus Kiristoos akkasidha kan jedhu viidiyoo tokkotu jira. Isa daawwannee walitti deebinaati. Viidiyicha haa hordofnu. Viidiyichi kunooti. Viidiyoo kana gabaabsee wasitti agarsiisuu barbaadeetini akkuma argitu viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee kan nama kolfisiisuu fi baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu. Amma kun waaqeffannaa mana amantaa sana keessaa dhawu. Dhugaa dubbachuuf taanaan amantaa Pirootestaantii keessatti waaqeffannaa osoo hin taane bu'aa faayidaa jireenya fooniidhaaf waan deemanidha. Beekamaadha. Kunis ifadha jechuudha. Wanta ifa godhanii dubbatan jechuudha. Kun anaaf waaqeffannaa natti hin fakkaatu. Mee ati ilaalcha akkamii ilaalte? Maaliif namoonni baay'ee ilaalcha biraatiin ilaaluu danda'u. Amma gulufanitti, amma sirbanitti, amma olii gadi utaalanitti, waan barbaadan godhanitti kun waaqeffannaadha. Mee namoonni dhaggeeffatan, namoonni nu ilaalan kunis akka isaan raawwataniif maal jetta akka keetti? Egaa kanarratti ani baay'ee isaa dubbachuun barbaadu. Maaliif yoo jette isaanumtu beeku. Kiroogorate hin beeku. Isaanuma keessaa yeroo baay'ee komiin yeroo warratti kaasan nan argaa sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Sirrii miti waan akkasii dhaabaa yeroo jedhan nan arga. Garuu cheenii waan hin qabneef, qajeelfama waan hin qabneef, manni sun waan ittiin hoogganamu waan hin qabneef akka barbaade akka feetedha jechuudha. Akka garaa jiraatu. Isa kana keessa waaqayyoon nu baraaree nuuni. Kanaafi hafuura qulqulluun nu guutee jiru yeroo baay'ee yeroo waan akkasii raawwatan jechuudha. Hafuurri qulqulluu gaafa nama guutu akka kana nama caffarsiisu, akka kana nama sirbisiisu, akka kana kallattiin taanetti nama deebisu. Hafuurri qulqulluu gaafa nama guutu nama tasgabbeessa. Hafuurri qulqulluu gaafa hafuurri qulqulluu jajjabeessaadha jedhamti. Maarree jajjabeessaa malee lafarra kuffisee nama gangalchu awwaara keessa akkas nama taasisu bakka hafuura qulqulluu jechuun kabajamaadha, ulfaataadha ofiifu. Hafuurri qulqulluun gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra galaana Yordaanos irratti irra boqote akkamitti akka inni dhufe bifa guggeetiin tasgabbaadha. Tasgabbaatiin akkasuma gaafa intiniitiin duukaa boota isaa qabatee gaara Dabra Taaboor irratti bahee tokkummaa sadummaa isaa Museetiin waame Eeliyaas waame agarsiisa sanas hafuurri qulqulluu ifa guddaatiin yeroo dhufe sana akka kanaa miti. Bifa tasgabbaatiin malee akka kanaa Phexros faatiin bakka isaan ciisan sanarraa utaalchisee akka kanaan sirbisiisne. Yaaqoob faatiin bakka isaan ciisan sanarraa utaalchisee sirbisiisne. Hafuurri qulqulluu namoota naannoo sanarra jiran meeshaalee naannoo sanarra jiran buufateera, irra boqoteera waan ta'eef hafuurri qulqulluu yeroo isaan irra boqote akka kana isaan sirbisiise otoo hin taane isaan tasgabbeesse. Waan raajii ta'e ifa guddaa argani malee akka kanaan sirbine hanga namummaa isaanii gatanitti. Hanga namummaa isaanii gatanitti. Mee ilaalamatti namoonni bakka kanatti argaa jiru namoota gurguddaadha. Namoota kabaja qaban. Namoota wangeelaa barachuu danda'an, baratanii immoo barsiisuu danda'anidha namoonni bakka kanatti argitu. Garuu
ijoollota daa'imaa xixiqqoo yeroo taphaaf gadi baatu. Isa waliin fiiganii taphatan sana fakkaata. Amantaa waaqeffannaan fakkaatu. Tasa. Ilaalchi isaan ittiin ilaalan garuu baay'ee fokkisaadha. Kun waaqeffannaadha jedhanii mayyuu taa'anii dhaggeeffachuun isaanii iyyuu nama ajaa'iba. Maaliif akkuma argite namoota gurguddaa namoota kabajamoodha achi keessa kan jiran namoota beekoodha jedhamu nama barateera jedhamuutu achi keessadha kan isaan taa'aa jiran jechuudha. Garuu isaanis duukaamadha kan isaan cafaranii kan isaan duukaa sirbanii walii gad fiigan jechuudha. Kun waaqeffannaa amantaa isa dhugaa miti kun. Foon ofiidhaaf amma wanta tokko jira. Yeroo baay'ee amantaa sana keessatti sii ta'a waa sii ta'a. Jireenya kee irratti foon kee irratti waa sii ta'a jennaan namni jala dhaabatu hin jiru. Namni maal barbaada? Foon isaatiif waa barbaada. Jireenya mataa isaatiif waa barbaada. Namni waa tokko sitti dubbatamee amma annami waa tokko sitti meenaan jireenya keedhaaf bor kana sii ta'a kana siif raawwatama siin jedheennaani ameen itti fudhatte dhugaadha itti fudhatte. Namni baay'ee akkasittidha amantaa dhugaarraa kan isaan ka'aa jiran. Amantaa dhugaasaarraa kan isaan deemaatii jiran jechuudha. Kanaafuu waaqeffannaan akkasii mana amantaa kam keessayyuu jiraachuu hin qabu. Waaqeffannaan akkasii mana amantaa keessatti dagaaguu hin qabu. Baduu qabu. Amantaa dhugaa kan ta'e sanatti namoonni akka isaan jabaatanii dhaabbatanii dhaamsa kiyyaadhaan gara kootiin jechuudha. Egaa dogoggora kuni ani akka kiyyatti dogoggora guddaadha. Namoonni kallattii kanaatti natamtanii jirtan dhugaadha. Figgannoo barbaada. Maaliif nuyi biyya lafaa irraa adda. Biyyi lafaa nu keessa hin jiraatu, nuyi biyya lafaa keessa hin jiraannu. Nuyi Yesus Kiristoosiitiif warra jaallatamnee filamne. Kiristaana ofiin jedhu kanaafan kana dubbadhani. Kiristaanadha erga ofiin jennee nuyi ijoollee Kiristoos ofiin erga jennee nuyi Kiristoosin hordofne erga ofiin jennee biyya lafaa fakkaachuu hin qabnu. Biyya lafaa gochaa keenya keessatti taatee nuti agarsiisnu keessatti argamuuti hin qabu. Nuyis immoo biyya lafaa keessatti argamuuti. Biyya lafaarra adda kan taane ta'uuti qabna. Garuu sirbi viidiyoo namoonni argine kana kallattii namatti isaan adeemsaa jiran kun kan biyya lafaatti malee tasa mana kiristaanaa waldaa kiristaanaa dhuguma Kiristoosiif dhaabbateeru taanaan keessatti wanta kana raawwatamu jechuudha. Kanaafi dogoggora guddaadha. Irraa of eeguu qabna. Irraa of eeguu qabdu warreen wantoota akkasii keessa jirtan dhugaadha. Lafa Yesus Kiristoos jiru lafa Yesus Kiristoos dhugaa lafa afur qulqulluun sirrii jirutti of deebisuutu nurraa eegama jechuun barbaada. Tole galatoomi ulfaadho yaada keenya baay'ee dhaggeeffachaa turtaniittu daawwattootaaf hordoftoota sagantaa Aroo TV guyyaa irraa marii taasisaa turre nu hordofaa turtan jedheetan abdii guddaa qaba. Yeroo itti sagantaa biraatiin walitti deebina. Ammasitti immoo namoonni subscribe goone subscribe gochuudhaan maatii Aroo TV ta'an gamanumaan isin affeeruun jaalladha. Ani gama kootiin nagaan dhaammadha. Torbee nagaa isiniif haa ta'u sagantaa biraatiin walitti deebina. Nagaa dhaammachuu yoo barbaadde. Tole hundumti keessan galatoomaa hanga sa'aatii kanaatti nu faana turtanii marii nuti taasisnee kan nu hordoftan viidiyoo kana kan nu ilaaltan galatoomaa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Nagaadhaan turaa bakki turtii keessanii bakki olmaa keessan hundumaa isiniif haa eebbifamu.